Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaamitti gaggeeffamaa jiru jiraattota naannoo Oromiyaa hedduutti abdii horeera. Battala odeeffannoon marii nagaa dhaga'amettis namoonni hedduu miidiyaa hawaasaa gubbaatti gammachuu qaban ibsachuun marichi akka milkaa'uufis hawwii qaban ibsataa turan. Yaada namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa BBC'tti himan hiikaa fi tasaa akkanatti dhiyeessa. Waraanni humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoota darbaniif kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taasifamaa ture lubbuu lammiilee nagaa hedduu kan galaafate buqqaatii mancaatii qabeenya fi rakkoolee hawaas dinagdee hedduuf sababa ta'ee tureera. Waa'ee marii nagaa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti taasifamaa jiru kana laalchisee BBC'n kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa yaada namootaa yaafateera. Godina Qeellam Wallaggaa Gidaamii irraa jiraatan BBC'n dubbisee dubbiin marii nagaa jalqabuu dhaga'utti akka gammadanii fi mariin kun gidiraa waggoota 5 darban uummati naannichaa keessa ture akka furu abdii qaban himu. Akka tasaa ta'ee helikooftariin yeroo naannaa Gidaamii ganda Giraayii jedhamu kanatti helikooftariin kun dhuftee buutee helikooftariin maal irratti dhufte jedhamee oduu kana gaafa dhaga'amu jaallamarrootu ittiin deemee nagaa biyyaa dhufaa jira gaafa jedhamu gammachuu guddaan nutti dhaga'ame namni hawwii kana godhanne hundumtuu hawwii kana maaliin nu dhuma jennee kan eegnuudhaam. Wantoonni waggoota 5 fixee jaafa lakkoofsitu kun kan keessa dabarsine abjuu nutti fakkaata. Yeroo namni ganama bahee galgala galuu dadhabu. Yeroo maatii isaa wajjin nagaa jiraachuu dadhabu. Awwaala dhabamee bineensaan nyaatamee kan ture. Beelliif golfaan illee kan biyya keenya kana mandheetii godhatee itti galeedha. Kan firri boo'een awwaallanne jira. Kan gubate jira. Bara lubbuun namaa gatii itti dhabe. Bara ilmi namaa waan horii irratti mirga hin qabne. Innichi guddaan marii nagaa kana keessatti Waaqayyo argamu jedhee narraa eega. Sababa kanaaf isaan mataan isaanii yaadanii akka gara furmaataatti adeemanidha kan nu barbaadu. Seenaan bormaan laan jedha kan jedhu yaaduutu isaanirra jira. Kanaaf immoo inni daggala jirus guyyaa tokko aara galfii akka inni qabatu inni mootummaadha ta'es dhala uummataa kana isa bira jiru kanaafis akka yaaduuf Waaqayyo sammuu yaadu isaaniif haa kennu jechuudha kana nawu. Uummanni Oromoo dhukkuba namni isaaf hin beekne dhukkubsachaa ture kan jedhan jiraatan godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuurraa BBC'f yaada kennan mariin kun haxxummaan osoo hin taane dhuga qabeessan yoo gaggeeffame dhibee uummata kana akka furu dubbatu. Dhugaadhumatti uummanni Oromoo gara dhiyaa jiru mootummaa Oromiyaa jechuun dandeenya waggootaan 5 kana rakkoo gadadoo hamaa keessa ture kuba namni isaan beekne dhukkubsachaa ture hariiroon hawaasa gidduu jiru badee beelli dhufee buqqa'iinsi dhufee hospitaalli qoricha dhabee gadadoo baay'ee keessa ture ammas keessa jira. Garuu immoo araarri kun dhugaadhumatti uummata Oromoo dhaabatu yoo ta'e gama lamaanuutiin waan uummanni gadadoo rakkina uummanni keessa jiru kana infireenni abdii guddaarra kaa'annee uummanni of dhabeegaa jira. Haxxummaan yoo keessa araara kana keessa jiraate ammas milkaa'uu hin danda'u ammas gadadoo rakkina uummata kanaa uumatti buufa jedhee shakka. Magaalaa Hoolotaa irraa jiraattuun BBC'n dubbise ammoo mariin nagaa eegaluu isaatti gammachuu qabanii fi araarri osoo bu'ee uummanni aara galfii argataa jedhu. Waa'ee marii nagaa kanaaf miidiyaa hawaasaa irratti hin argine. Gammachuutu natti dhaga'ame maaliif uummanni Oromoo osoo tokko ta'ee irra caala gaariidha yaada jedhuun qabaan. Uummanni bakkaa bakkatti buqqa'ee qotee bulaan irree akka garaa isaatti oomisha isaa yookiin immoo qonna isaatillee qotachuu danda'an jiru. Buqqaatiin immoo hedduudha. Kisaaraan uummata Oromoo irraa qaqqabee hedduudha. Lubbuu namaarra qabeenyaan barbadaa'e kana kan jedhamu miti. Amma nageenya uumamee araarri kun bu'ee gaariidha yaada jedhuun qaba. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti immoo lafa nagaan hin jirremtuu hin jiru jechuun amma mariin marsaa lammataa deemaa jira. Kun sabaaf abdii guddaa dukkana keessaa mul'atudha. Akka milkii guutuun goolabamu hawwina namoota fi qaamota nagaa uummata keenyaaf jecha rakkoo kana mariin furuuf hojjetaa jiran mara ni gala. Naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraatti torbee darbe kaasee waraana mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo magaalaa Laalibalaa harka caalu to'atanii turanis har'a ammoo raayyaan ittisaa deebisee to'atee jira. Hiikaa fi tasaa waan qindeesse qaba. Magaalaa guddoo godina Kaaba Walloo kan taate Laalibalaa fi naannoo isheetti guyyoota darbaniif lolli meeshaa gurguddaan deeggarame raayyaa ittisaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo magaalattii harka caalu to'atanii akka turan jiraattonni BBC'tti himan. Haa ta'u garuu raayyaan ittisaa magaalattii deebi'ee to'achuu fi yeroo ammaa magaalattii keessa sagaleen dhukaasaa akka hin jirre jiraattonni BBC'tti himu. Namoonni nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafachuun BBC'tti dubbatan guyyaa har'aa waaree boodaa kaasee raayyaan ittisaa mana manarra deemuun sakattaa gaggeessaa fi namoota hidhaa akka jiran himan. Dhuma torbee darbee jalqabee naannawa magaalaa Laalibalaa dabalatee godinoota naannoo Amaaraa hedduu keessatti raayyaa ittisaa fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa akka ture jiraattonni ni dubbatu. Lola qaamolee lamaan kanneen gidduutti gaggeeffamaa tureen namoonni du'anii fi miidhaan qaamaa irra ga'e jiraachuu simu jiraattonni kun.
Hidhattoonni faannoo erga magaalaa seenanii booda poolisoota fi milishoota irratti xiyyeeffachuun poolisoonni fi milishoonni hedduu jiraatan maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan BBCtti himan. Tajaajilli oduu Faransaay AFP'n jiraattota magaalaa Laallibalaa dubbisuun akka gabaasetti hidhattoonni faannoo magaalattii keessaa ba'u hordofee raayyaan ittisaa magaalaa Laallibalaa deebi'ee to'ateera. Jiraatan biraa immoo kaleessa roobii faannoon magaalattii harka caalu to'atee ture, garuu ganama yeroo kaanuu hidhattoonni bahaa jiru, amma magaalattii keessa socho'aa kan jiru raayyaa ittisa biyyaati jechuun haala magaalattii keessa jiru himu. Guyyaa kaleessaa lola cimaa magaalattii keessatti gaggeeffame raayyaan ittisaa kaampii waraanaa naannoo sanaa qabutti dhiibamee akka ba'ee jiraatan kun AFP'tti himan. Ji'a waxabajjii keessaa naannoo Amaaratti sochiin hidhattootaa cimuun magaalota hedduu to'achuun wal qabatee magaalli Laallibalaas guyyoota muraasaaf harka hidhattootaa turte. Raayyaan ittisaa haleellaa deebisee gaggeesseen magaalattii deebisee to'ate. Dhuma torbee darbee gaafa 9 kaasee garuu magaalattii fi naannichatti humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa ture. Lolli meeshaalee waraanaa gurguddaan deeggarame magaalaa Laallibalaa keessatti gaggeeffamuurraa kan ka'e hambaan seenaa bataskana Laallibalaa magaalattii keessatti argamuu fi yuuneeskootti galmaa'ee balaarra bu'uu danda'a jechuun jiraattonni yaaddoo qaban BBCtti himanii turan. Dhimma kana kan gaafataman dubbii himtuun mootummaa federaalaa Salaamaawwiit Kaasaa garuu ammatti hambaaleef yaaddessaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Gama biraan ammoo walitti bu'iinsa magaalattii keessatti gaggeeffameen guyyaa roobii xayyaarri qubachuu dhabee deebi'uu jiraattonni BBCtti himan. Diyaaqoniin Rooyiters dubbisee sibiilli bataskana Laallibalaaf akka gaaddisaatti akka gargaaruuf tolfamee rasaasaa dhukaafamee rukutamuu himaniiru. Kanneen wal lolan meeshaa gurguddaa fayyadamaa akka jiranii fi sababa sagalee dhukaasa guddaan kirkirree akka itti dhaga'amu ibsuun kun immoo hambaalee seenaa magaalattiif yaaddoo akka uumuu himan. Dubbiimaan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu garuu magaalattii keessatti walitti bu'iinsi mudateera oduu jedhu akka hin fudhanne tajaajilli oduu Rooyiters gabaaseera. Sochii hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraatti taasisan dhaabsisuuf jecha mootummaan federaalaa ji'a Daawulessaa irraa kaasee labsii yeroo muddamaa baatiiwwan ja'aaf turu labsuun ni yaadatama. Mootummaan federaalaa hidhattoota naannichaa fi humnoota addaa naannolee gara caasaa nageenyatti makuun akka haaratti ijaaruuf sochii taasisuu wayitaa eegalee kaasee hidhattoota faannoo fi mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi eegale. Humnoonni naannoo Amaaraa keessa socho'an murtee mootummaa federaalaa naannichatti gara fuulduraatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaamitti gaggeeffamaa jiru jiraattota naannoo Oromiyaa hedduutti abdii horeera. Battala odeeffannoon marii nagaa dhaga'amettis namoonni hedduu miidiyaa hawaasaa gubbaatti gammachuu qaban ibsachuun marichi akka milkaa'uufis hawwii qaban ibsataa turan. Yaada namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa BBCtti himan hiikaa fi tasaa akkanatti dhiyeessa. Waraanni humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoota darbaniif kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taasifamaa ture lubbuu lammiilee nagaa hedduu kan galaafate, buqqaatii, mancaatii qabeenyaa fi rakkoolee hawaas dinagdee hedduuf sababa ta'ee tureera. Waa'ee marii nagaa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti taasifamaa jiru kana ilaalchisee BBC'n kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa yaada namootaa iyyaafateera. Godina Qeellam Wallaggaa Naagidaam irraa jiraatan BBC'n dubbisee dubbiin marii nagaa jalqabuu dhaga'utti akka gammadanii fi mariin kun gidiraa waggoota 5 darban uummati naannichaa keessa ture akka furu abdii qaban himu. Akka tasaa ta'ee alakooftariin yeroo naannaa gidaamii gandaa Giraayii jedhamu kanatti alakooftariin kun dhuftee buutee alakooftariin maal irratti dhufte jedhamee oduu kana gaafa dhaga'amu jaallamarrootu ittiin deemee nagaa biyyaa dhufaa jira gaafa jedhamu gammachuu guddaan nutti dhaga'ame namni hawwii kana godhanne hundumtuu hawwii kana maaliin nu dhuma jennee kan eegnuudhaam. Wantoonni waggoota 5 fixee jaafa lakkoofsitu kun kan keessa dabarsine abjuu nutti fakkaata. Yeroo namni ganama bahee galgala galuu dadhabu. Yeroo maatii isaa wajjin nagaa jiraachuu dadhabu. Awwaala dhabamee bineensaan nyaatamee kan ture. Beelliif golfaan illee kan biyya keenya kana mandheetii godhatee itti galeedha. Kan firri boo'een awwaallanne jira. Kan gubate jira. Bara lubbuun namaa gatii itti dhabe. Bara ilmi namaa waan irratti mirga hin qabne. Innichi guddaan marii nagaa kana keessatti Waaqayyo argamu jedhee narraa eega. Sababa kanaaf isaan mataan isaanii yaadanii akka gara furmaataatti adeemanidha kan nu barbaadu. Seenaan bormaan laan jedha kan jiru yaadutu isaanirra jira. Kanaaf immoo inni daggala jirus guyyaa tokko aara galfii akka inni qabatu inni mootummaadha ta'es dhala uummataa kana isa bira jiru kanaafis akka yaaduuf Waaqayyo sammuu yaadu isaaniif haa kennu jechuudha kana nawu. Uummanni Oromoo dhukkuba namni isaaf hin beekne dhukkubsachaa ture kan jedhan jiraatan godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuurraa BBCf yaada kennan mariin kun haxxummaan osoo hin taane dhuga qabeessan yoo gaggeeffame dhibee uummata kana akka furu dubbatu. Dhugaadhumatti uummanni Oromoo gara dhiyaa jiru mootummaa Oromiyaa jechuun dandeenya waggootan 5 kana keessa rakkoo gadadoo hamaa keessa ture kuba namni isaan beekne dhukkubsachaa ture hariiroon hawaasa gidduu jiru badee beelli dhufee buqqa'iinsi dhufee hospitaalli qoricha dhabee gadadoo baay'ee keessa ture ammas keessa jira. Garuu immoo araarri kun dhugaadhumatti uummata Oromoo dhaabatu yoo ta'e gama lamaanuutiin waan uummanni gadadoo rakkina uummanni keessa jiru kana infireenni abdii guddaa irra kaa'annee uummanni of dhabeegaa jira. Haxxummaan yoo keessa araara kana keessa jiraate ammas milkaa'uu hin danda'u ammas gadadoo rakkina uummata kanaa uumatti fufa jedheen shakka. Magaalaa Hoolotaarraa jiraattuun BBC'n dubbise ammoo mariin nagaa eegaluu isaatti gammachuu qabanii fi araarri osoo bu'ee uummanni aara galfii argataa jedhu.
Waa'ee marii nagaa kanaaf miidiyaa hawaasaa irratti hin argine. Gammachuutu natti dhaga'ame. Maaliif uummanni Oromoo osoo tokko ta'ee irra caala gaariidha yaada jedhuun qabaan. Uummanni bakkaa bakkatti buqqa'ee qotee bulaan irree akka garaa isaatti oomisha isaa yookiin immoo qonna isaatillee qotachuu danda'an jiru. Buqqaatiin immoo hedduudha. Kisaaraan uummata Oromoo irraa qaqqabee hedduudha. Lubbuu namaarra ga'e qabeenyaan barbadaa'e kana kan jedhamu miti. Amma nageenya uumamee araarri kun bu'ee gaariidha yaada jedhuun qaba. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti immoo lafa nagaan hin jirremtuu hin jiru jechuun amma mariin marsaa lammataa deemaa jira. Kun sabaaf abdii guddaa dukkana keessaa mul'atudha. Akka milkii guutuun goolabamuu hawwina. Namoota fi qaamota nagaa uummata keenyaaf jecha rakkoo kana mariin furuuf hojjetaa jiran mara ni galateeffanna jedhan.